والله انت لما شنيت اجيبها قبعتت اجيبها حازنجه يعني هدون جلدك كجيت خلاص اكسانا والله وعدت سينبال سفيان هاتي فسي هاي بيبي دوغان تانن انتلت ما سن فرما تجيبها سنجي قبانا متى كجي قبا قالت ومنا سفوتي بدولا سفوتي بدولا سفوتي أكسيدا وتوتخيا فيديو لما دا كاميرا شديد انجرا فتي أسي ياما سني فنكم من نولين ترى فاتيا قومي خذ ما في خو وانين فدو وان سيارة سانفدو خو لا ما دبيسن بيسيت جرا ما في تانجيرا تمام وان برازي مودي ماني خوكا المبرات رول سيرين يجرا ما في تنام ما الموت دي بتاع خوكا دبيار كنا في البرد تمام دابي خلص دقيقة على ما تكنا نمينا دقيقة على ما فوق تاي لا تكنا نمينا ما سي مودي وين سي مريتو دي وين سي مريتو دي دي فمن أقول أنا كاتي أرتو لين فدو تمام دبيسة نما أرسل دبي هاي فوتو تيجي خاصين جا يوتيوب مسانو ويتا مسانو يسي براني نكابي لا لوكين ولا فيسبوك الرواد أما لغا جرون سي ماتي سيف تجراني سيف بيها سمان قال سلا دمسا نجا نايم تويا تمام لغا جرون سي ما نراباسي أنا لين نركض نراباسي يرمان دبت وعند بينك بودا كي خوان نركين سي ما هاي جينا نراباسي خاصة هاي ما ركضت وانا ركني بيتا دبي جرتو تا تنان لغا جرتو سي دروغو سيار زندا فيتين شينا واني بيتا مي أفعل دبيسا أفعل نجيا كنا يسقط تمام كاما فانا قاعدين سيم جرا دي فمنا قولي ترى بوتي هاي نايم أكين جواب مشوا دنا سلاني باهرما جالسوا خيتي نبيتا ilmaan Oromoo miliyoona 70 maalirra harkirra guddaan dhala. Akkasumas Bahariis jaarsi qeecho jaarsuma Fatiyaati Fatiyaa boodaan afur rabbi ayyamee fi sadii tabiraa yootti fuudhee bulche rakkoon qabu dhalaan teenya lafatti naftu fakkaataan akka xiyyaatis akkasumatti dhalaa afur fuudhee yoo bulche dhalaa teenya nu bira quttee namni takka lammiin biraa takkan fuutu. Yoo lammiin biraa dhalaan teenyaa nu dhiiftee yoo lammiin biraa yeroo baattee nutummaan afur godhanne inumaa teenya finnee tabiraattuu dabara. Dhageegaa kanaan si wayii kana si mundee musan irraa dhageegaa waa irraa artuun qabdu jaarsi kee jaarsuma keeti waa micoota naatiin si mundee waa micoota naa akkuma reefu jetti. Waan naa dhuleeshin qabne jaarsi kiyya jaarsuma kiyya akka fedhe dhalaa wanti godhaa oolu. Laa fuudhanii dhalaati kuban qabne mirga qabdaa dhageegaa. Dhiigan qabu ani. Dhiiga ni qabda. Fataa naartu duba waa feesbuuk irra waasaap irra. Hin kaa'u sawulii dogoggora kiyyaa inni kaasii jaarsi. Duba maadira waan naa himte duba naa galee. Waliin si mundeemu micoota naa ani dhuguma akkuma reefu si hin jee naa ijoollee miti amata 10 jechuun nama guddaadha Finfinnee dhaqeen ture. Dura yeroo jalqabaatiif gaafa Finfinnee dhaqu Keeniyaan deema jee akkuma achi dhaqeeni wal barreechitti isiillee ijoollee Arsiiti xiqqoodha isiillee yeroo san wal jaalanne wajjaasoyne waa jaalalaa yaada wal jijjiirre naa taatee ta'ee fi sambooda achianillee naanni naamijaa udhabeechi ture achirraa deebi. Eegaan deebi wal quban qabnu isiillee achirraa kaatee biyya biraa deemte. Akkasitti amma daawwattoonni keenya yaada tokko yoo qabaatan keessaa nu gaafatanii jennee lakkoofsa fuudhee yuutuubaan keenya achi gubbaa lakkoofsa harkattee na dhufte. Akkasii lakkoofsa harkattee hogguu na dhuftu ani abaluutii akkanaata gaafa kanaa naan jettee zabanni zabana dheeraadhaa mire. Akkasitti gaa yaada wal jijjiirre kana isin namasillee jaalatu namasillee dinqisiifatu Fatiyaan ana silaa quba qabaattee jaalalaan ansiif qabu jaalalaatillee naaf qabdu Fatiyaa dura kawal jaalanu sana osoo beeyte Fatiyaan namaa qaati nan didduu sumaatu michoo akkanaa takkallee sumaa michoo akkanaa takkallee kanattiin jaaladhee jireettee silaa gaaf tokko tuutee fi isiin hin diddu turte tana hunda quban qabdu nama yaman dheeyxee yamani wajji wal barte si fayyamtee Fatiyaan otoo nan jiru kanarraa أنا لما فاقول إيش فتيات آيات سدفا قردو إيش هاجرتي فتيها في مين عنجت جرتي كون أولاد وان سجل إنلين عنجت. بخير ما جت تنجت أقوي أتي ما عندك بتنجت
زين لك يا بنت ميوفتو خلكني بويا كدماتي تنوت ميوفتو زين لك يا بنت جدتو خلتني من حياتي برانكي سيبوتي سبب بيسي إيش برانكي سيبوتي تولزتي وعدتي سينتي إيش زعلتي أنا وقامي كأودو أتدانا دراسة هندسني إيه وبوفتين دايما دراسة هندسني كاني فتوى دايما كاني فتوى بين جهلا لا وبوكاني كأول زلزال دوا بارتي أتي قلتو كنا تكا وان درا دراسة ودنا نايمو ترتي كنا وان نايمو دبدر Jechuun waan hundanumaa soon hire. Mee sagalee kan dhaabi. Waan hundanumaa san gashi naa senne waan dabarteen takka takka naa himte tana kan reestere. Dhugaa silaa anu ammaan sheeneera. Silaa sii hime. Sheenee itti dhiisiti maana ni mana reeffatte. Silaa gaafa sii hime anu tanaa'u qaama wayyaa wayitidda. Dhugaa waan hin jettus ni dhagiya. Amata meeqa jettee haa ta'u hayyee. Isiin amma si dhabde malee kunoo amma qilleensarraa si gartee si bilbiltee mi? Aywa. Ati maa himuu dhabdaree dicciti kan hayyee. Duuba ani haawalli garraan Waan ati haati badii qaba. silaa wal garrasee silaa akkana walitti deebinasee anuu siif ni maka atu warra Waldeena waldeetanitti jetanii sun sagalee dubbisuu. Baran wal dubbisne malee ansi duuba ani godhoo hin badhaare. Dura maal ni min? Isiin ammallee fatii ammarii hedduu jechuu jirti. Waa'ee haatiraa lolti ma isiin. Waa dura maal olti? Haati akkuma isii haqa qabdi haati wal jaalatanii si jaalattee. Ay haata kama kam qabdi isii bara meeqa wal jaalachaa turre. Sirra garee si dogongorri isiin noo gete dogongorra kan bisa kan. Haatis miskina Laafu namee waa'ee waan jechuudha ga'e. Dakalimti waa'ee jaalalaatiin kan wal faanaa sofoo jechuudha. Si hubadhaan deebiin kanuun si jala fiiddee akka sareen maraatti si jala kakkaatee erga waan kanatti galtee ani si hubadha jechuudha. Ani intala beektuudha waan ta'eef si hubadha rakkina kan kee. Baar sagalee kana nama dhaabime. Nama dhaabi sagalee. Amma akka gootee. Sagalee nama dhaabi baar. Hayaatiin didee. Kun amma ati keezii hubattee malee kun tanaa miti. Halkan guutuu dhalaa jiran jettee kagolee jirtu kagolee jirreetu baastee as. Tuna amma dura na jaalatti dura wal jaala nama jettee amma tanaan amansiisan baar. Jefi sagalee nana. Jefi sagalee nana. Kana san dubbii akkana kana namanu keeziidha. Keezii miti waan duraan jiru Keezii miti baaraan narraa dhiisi. Atintu maal nafa si fakkadasa? Mee ammallee dhagee kaawwan. Maal si fakkadati? Wallaati haadha mana biyyaa gaarii. Har'a haayaas maa jemte jetteeti dhalaan jirre hundaas baastee. Sanii miti. Amata meeqa kudhan dura ol jaalana amata 20 dura ol Sanii jaalana. miti. Ati haadha mana biyyaa gaariillee kabajamtu ulfaattu naaf jechuudha. Ati naaf jiruudha. Garuu amma bee waan na dhibeen tanuma keessa seema. Baratu bumata irratti waan si dhibee duba dhalaa hundaas baastee gisee arras fatee akka ottana caqasee amata meeqa dura ol jaalachi turre. Akkam duba. Duba adii kun yoo laalte fokkotaa molaataa kana dubri na jaalata akkamiin godha akkamiin if godha. Asumarraalee har'a kana fataa karaa kan ta'e guutuu asmaa baasi nama fudha jechaa. Kunoo ka'urmii tanaan rifeensi ganamaan duru irraa dhume kana akkanumaan dubri na jaalata. Jaarsa kee dubraa si jaalata. Yoo inni dubra dhiise dubri isan dhiisu hay akkam gootaa. Sitti yaa dura sitti hin jiru sumaatti jiraa. Ani yoon itti jiraadhe isaan natti tuun dandeenyi yoon ani hin taaneef. Wala isaaniif fatee ammaskina haati isaa jettu nutis nuti dujaanii as ba'u jiranii hin se'alle. Anumaa ta'eef. Eeyyuu anumaa ta'eef malee sila yoo nam gaafadhellee isaan na didanii miree oonan hin ta'in. Kotta kaafes dhufanii yaami fatee ani tujeen yaami guutuu waan hafeen. Nama na jaalate akkamitti taa'uu fatee. Yaa indiitu yaami gana way. Maashaallah jaarsa kan naa qaalee namu jaalatee uumu. Eeyyuu maashaallah. Maashaallah eeyyuu. Kotta jee fatee ani indiitu. Jaarsa kee fokkotuma kana namni hundi kana si jaalate. Maashaallah. Dubri kana si jaalate silaa kudhan hin dandeenye. Amma anjama irraa dhiisi baa kalas. Anjama miti. Anjama irraa dhiisi. Tabakkana irraa tapha ijoolletti jiru. Waa'ee micoota naa dhugaa jirtuun seemaa mera ga'e kan mana qabteeni fi silaa dantaasiitii ani khalaas naati gaafas walta barreeniin jaani ani akka obboleetii Xayyibaa Hassan taateen beeku. Xayyibaa Hassan tamisin. Amma isii waan naan jette Miciyoo maqaan Xayyibaa. maatii sabboontota irraa dhalatte illee micoon tuni. Egaa Xayyibaa maqaan si? Maqaan isii Xayyibaa miti. Isiitu obboleetii Xayyibaa Hassan. Xayyibaa Hassan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta duraanii. Xayyibaas dubbisu jira? Xayyibaan jenne isa Xayyibaan eessaan dubbiftii miti. Bara san jettee nama raachuu deemtaa odeerannoo? Lakki Xayyibaan jenneeni. Xayyibaa mi micoota obboleetii Xayyibaa Hassan. Maatii sabboo. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa na dubbise jettee ammas mataa wanti na ogusu deemta. Silaa wayyaa mi Xayyibaa Hassan na dubbifte akkuma obbolummaatti illee. Sanaan ta'ee waati bara yookaan dhalaa hundi bara nan beeku maashaallah rabbiin gubbaarraa wallee barri bara keetii se'an waan haasheetutu uumama dhalaati. Duriis kanumaa baran. Durii akka hin agarre wajjiman jirru. Takkaasi dhalaa salaama nama jettu hin agarre. Ani dhugaa dhalaan dubbisu. Hayaati irraa bantee kunuun kitaaba hayyee. Hayaati irraa banne ani dhalaan dubbisu garuu dhalaan na jaalatti. Maashaallah ammas siyaayii daayyee haati jaalatan. Magaalaa Amma dhageefa micoon obboleetii Xayyibaa Hassaniin jee
Jamaan godina Tayyibaasan pireezidaantii Oromiyaa kabajamtuuti jaalatamtuudha. Eessaa waliif fiddaama Tayyibaa dhalaa. Isii fi Tayyibaan obboleeyyan ammanatti himti. Akkasittiin Tayyibaa illee obboleeyyan turuu osoo hin ta'in ilmaan adeeraniiti. Isaan lamaan ilmaan abbeeraati. Tayyibaaf illee himee nama kana kaniin dur jaaladhuun harkee akkana jee saniifuu warri keenya hundi diggisii jiranii waa takkaa sin gaafadhu guyyaa akkana irratti hirmaadhu bilbilaanii aruuza si eegu jiranii akkana. Ayyee waa takka sirraa barbaadan. Waa takka narraa barbaadanii sirraa barbaadanii. Gabbara kannaaji. Gabbara kannaaji fatiyaadha. Anaa ati sii kanna khalaas. Laala isaan ana kannan gabbara. Anaa sii kanna. Egaa takka sirraa barbaadan daataa sirraa illee. Tamaan gabbara anaa sii kanna. Eeqa. Laafa gabbara jitu intala sabboontu dhugmaan gaa. Anatti anjamu jirtaan si'a. Anjamaa mi dhugaadha. Tayyibaa san intala adeera Tayyibaa san yoo taate Tayyibaa san nuti ni beekna jaalatamtu sabboontu pireezidaantii teenya ni beekna dhugaadha. Duuba intaltee adeera siin jaalattee kamitti dame. Si jaalannammoo. Intala adeera sii kana. Dhugmaan intala adeera siiti. Intala adeera sii kun ammaan si dubbisiisa. An dubbii kee tumbarra dubbii akka tokko godhu jirta. Akkamiin godhu jirta? Na dubbisi yaa intala san. Ni ayyamta waan si dubbisiisa. Ammaan si dubbisiisa. Intala adeera sana ni nayyama. Tayyibaa san adeera waan ta'in shanyummaa Tayyibaa san firmaa fagollee qabatanii nayyama. Firmaa fagollee qabata. Intala adeera. Dhugumaan dhugumaan Tayyibaa san ijoon fira taatee moo. Firummaa qabaanaan ni nayyama iyyee mashi intala adeeraa miti. Wayi rabbi naa godhe intala adeeraati. Na dubbisni intala. Ati ma firummaa qabatu ni ayyamtaa miti. Intala adeeraati. Intala adeeraa bar dhiyoodhaami. Nuu firummaa fagoo waa qabaatame. Ni ayyamta. Ni nayyama. Ana ati ayyamta waduu Tayyibaa ati ayyamta. Baarsiif nayyama. Joo firummaa qabata. Waa adeemsi seenaa jeera. Yoo wallahi billahi. Wallahi. Kawaasitti beekaa. Inti jiru. Kalas. Intala sun na dubbisi. Isumarraa mirkaneeffadha. Tamam. Kalas. Firummoo qabaannaa naaf ayya nagaran galtu qaba. Jechuun qaama michi waa dubbistee maasii waa nagara galuu deemte dhugaa naa hime. Nagara beeka maaran. Nagara galtee hin beeku. Hayaatu silaa hojii jala iddanuu amaneetiin deemee fuulse tun intala sabboonta naa yoo jetteewu maaliyyaa duba. Garan galtu. Oromoo bara Oromoo sanuu shanyii sabboonota irraa dhalattee bicoon tun. Garan galtu. Garan galu siin jeeme. Wallaahi intalima shanyii Tayyibaa qabaattee Tayyibaa haasan jechuudhaan hedduun jaalladha akka jettan ni kabajallee. Pireezidaantii naannoo Oromiyaati siin hedduun jaalladha dhugumaan. Micha warra shaashamanneeti. Warra shaashamanneeti. Akkasana wallaahi waadan seena baal Sofiyaan hayaati fusi hayyameemi. Dhugaan taanaan intalti maasan firummaa Tayyibaa sanji qabaannaan mataa kiyya gubbaa. Galatoomina. Anarraan sirraa gammadee ulaal kuno. Ammallee michootaan hedduu jaalladhaa hiita. Sirran jaalladhu garuu. Isii hedduun jaalladha. Narra jaalatta. Leeshtu qaqqabda narra jaalatta. Na duraa bar. Isii booda na harkatteemi. Isiin si duraa. Egaa har'a an dhugaadha. Na jaalatta. Ilmaan keetii laakiin na dura jaalala isii barteemi. Jaala isii jaalalli beena namni beena jaalala jaala. Siin namaan jijjiiruun qabu naayya. Wanni si nama hundarra jaalladhu kana. Silaamni isii san taatee hunaan eeyyamtu. Fatiyaan fuudhoo hin jiru. Anis jaalala dabarsinee turre akka gaafaanaa ati wal jaalatu yoo ta'e jaalatti sanumaa bar. Dhugaa. Sanuma ammas miciyyoon tun intala shaashamne intala Tayyibaa haasan wajjin firaa ganaan jettee booda wallaahi billaahi maaliif je intala sabboontudha. Ammas isii wajjin ammas keetiillee naamanu isiin dubbisaa dura. Isii dubbiftee san booda ayyamee fi khalaas waan hunda fitaa jettaan. Eessa jirti? Isii moo amma biyya deemuu deemti duraan kara biyya biraa jirti. Amma biyya galuuf deemti isii. Amma na dubbisiisi. Anaaf isii wal taatan. Kunoo bilbila kana warra dawwalee dubbisi. Dhuguma mee bakka jechuun deemta dhugaan. Naayime haa dura ittiin dawwaleen qo'a. Akkam jettaan. Waan joolleen beekareeti. Naayime dhagahuun fadhaa naayime. Dhugumaan bahar eega yoo si jaalatte miciyyoon san wal bira gaafate eenyu dhugaan Firooma Tayyibaa wajjin dhugaan qabdee. firummaa ni qabdaa hin jaa. Ayyee. Akka sabboontu dhareessin. Eeni qabna wata. Intala sabboontu ta'e ammas Oromoo daabar. Oromoon guutuu sabboontu ta'e ammas. Isii qofaan Oromoon jechuun Oromoon guutuu mataa kiyyarraa kaati. Eeguu sabboonummaa ni qabna. Isiin sabboonummaa hojiin nu garsiifte. Dhaloota irraa qabna. Guutuun keenya. Ammas isiin dhugumaan egaa Tayyibaa firummaa qabaannaan isiin sabboontudha. Tayyibaa san niin jaalladha. Tayyibaan sabboonummaa si hojiin nu garsiifte. Hojiin nu garsiifte nuti guutuun Oromoon sabboonaadha. Ammas egaa dhugaa Oromoo jaalatti qabaannaan na dura egaa taatees ammas tittaan qaban. Atis keessaa qabaannaan. Atis keessaa Ana keessumaa hin qaba kana Haati sindeestu. Hayaa sadaffataati. Lee sadaffaataati. Dura ka arusni ka hayaati. Kunoo naati tanarra wallim nagaa. Hayaa sadaffaa taatu. Haati namaa bar. Haati namaa bar akkami? Haati arusa si eeggachuu jira yoo nama.
Aruuza eeggachuu jiratan kana haayaa tachisiiseetiin kasii godha tura. Kunis hin ta'u haraami maaliif hayaat saamilee jabanii mucaa kana waan isin na deebisanii beekta. Amma dura naamilee cabse ammas deebisee amilee si cabsuun fadhu baare. Taduraa si cabsee amma kanaas naatti. Hin jaaladda. Amma naatti. Bahar atiin kun dandeenyaa baru sadeenu waltaanaatti tana keessa sin galchuu. Mucii as naan dubbisa waa yeroo naan dubbisa. Mucoo lammaffaa ifeete qabu. Lammaffaa ifeete naan dubbisa maatti sin agaati. Ati jaarsa keenya nu dandeenyee qofaan sadeen nu waltaan. Nu dalaami nu waltaan. Si waltaani? Naa waltaan anaa jaarti guddo naa himaa keessattis isin eegarra mul'atte quba qabnaa reessi. Dhaluka. Hanas hayat miskintitti guyyaa ruusa lakkaa wajji jirtu maraachuu deemta ni maraatti wallahi. Takkitti tana naayyame maduraanuu naayyamtee mi bakka isiin lama. Bahaa siin fuusa fuudhan irraa halkaddu. Hayya. Hayat moo rosa siin dabarsin wallahi. Wey keef. Afgalato. Maal akkana jaanis maal. Frank. Fatiyaan sadaffaan hayyamte. Fatiyaan sadaffaan hayyamte. Fatiyaan sadaffaan hayyamte. Baanu bisigaa Frank akkana. Fatiyaan sadaffaan hayyamte. Wallahi hedduu afgalato. Wallahi baal ni jirti dubbin tun. Ni jirti dubbin tun. Dubbin ni jirti. Kun Frank miti. Kun Frank miti. Bahar Frank miti. Frank yoo si keessa jiraatellee Frank jettee gadi hin dhiisu. Daawwattoota kiyya wallahi Fatiyaa Frankiin godha jee Frankiin na goote. Bahar Wala bakka jirtu. Frank miti kun. Wallahi Franki. Kun Frank telefoota sagalee dhaggeeffamu. Wallahi tareefulleen Frankidha. Tunilleen Franki. Frank akkanaa jira. Franki ta'uu sitti himne wanni lamata siyaame kaameraa bakkuma jirutti dhiifadhee viidiyoo mamure ol siyaamadde lachuutu Franki wallahi. Namni kun eenyu ni beekta? Namaati beektu. Wallahi garuu naaf galatoomi. Eenyu namaan hin beeku. Daawwattoota kiyya akkuma isin gartan Fatiyaan sadaffaan hayyamtee jirti. Wallahi naa galatoomi. Hedduu naa galatoomi. Sadaffaan hayyamtee jirti Fatiyaan kunoo harka. Afuraffaallee booda hayyamuun ooltu. An sadaffaa lafaa hin qaba. Ta afuraffaallee inshaallah rabbi ni fida. Fatiyaa galatoomi garuu. Sitti kaatti nu gurree fuusan. Namni kun namaati beektu wallahi. Sagalee shakkeetiin jira eenyu? Eenyu sagaleen isa? Sagaleen namaati beektu. Eenyu? Footoon beektu garuu. Footoon beeku eenyu namni san? Sagalee shakkuutti jira ammoo. Shamsiyaa Adam obboleettii xiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu Beeruutu jiraattu. Fatiyaan ni beeyti. Shamsiyaa. Shamsiyaa kan na godhe? Shamsiyaadhaa naayisii walii galleeti. Footoo sirra kaayadhu. Fatiyaa irratti piraankii naa dalagi. Sagalee siifin ergaa piraankii lamarra naa dalagidaa hayaatii fi Fatiyaa irratti isnaan jette. Akkumaan sirratti dalage hayaat irratti illee ni dalaga. Na jalaan himini. Taayaatiin dura gaddiisaa. Miskintii maraachuu deemtaa? Akkanuma jeen isii sirratti dalaguu deema. Na jalaan himini. Adaraa rabbi. Shamsiyaa ammoo nagartaayyee. Shamsiyaa akkana piraankiin ta'e baay'ee naaf milkooyitee obboleettii xiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu. Maaliif bira naayyamsiiste ayyee? Fatiyaan kun obboleettii xayyibaa asanii maatii sabboontota irraa dhalattee yennaan naayyamte. Amma xayyibaan firooma qabu Fatiyaan akkanti inni argeetiin jira. Asbaajii. Eeywaa namni viidiyoo tana daawwattee ani xayyibaan firoomaan qabaju ta halaal namaan tahin jechuu ta ulaagaa baarfa dhuguuttu baarisii fuudhuudhaaf qophii. Naaf firma xayyibaa san taanaan asbaha. Eeywaa firri xayyibaa asan kun keeysaan na dubbisaadhaa itti Fatiyaan yoo firooma xayyibaa walii qabaatan keeysaan na dubbisaa itti. Shamsiyaan agartaayyaa. Akkana goote. Akkasii piraankiin Shamsiyaan naaf kannitee hedduu naa milkooyitee obboleettii xiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu naaf jiraadhuu rabbis waliin haa jiraatuun siin jaa asumaan du'aayi xiyyatanillee daawwattoonni kiyya naaf godhaa fi miciyyoon tun nama najjabduuti. Akkana karaabaniiti amma namuu dhufee amma Fatiyaa baar jaalanni ajaa'iba. Ayiwa garuu immoo dirqama obboleettii xayyibaa ta'uu qaban. Ajaani. Akkasii naaf galatoomi wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf Fatiyaan. Weenatti naaf ni arra. Akkas godheen ayyamsiisee gaa kun ogartanii xayyibumaa achi ayyamte waan achi miti. Wallahi xayyibaa san hedduun jaaladha. Hedduun jaaladha. Kalaas yoo asii dhabne illee biyya galleetti obboleettii xayyibaa yoo qabaatte na fuusifta. Ayyee wal. Tama. Arabni nu akkana jaami. Akkas arabni yoo ni ija. Akkasii daawwattoota keenya piraankiin teenya tana fakkaatti piraankii lamaan wal duubaa duraan sirra dalage ta duraa piraankii ta'uu himnee fi saniifuu hanqadumaan nu waliin daawwadhaan afeerraa teenya galatoomaa.